waan tokko beekadha nuti Itoophiyaa irratti mootummaa Oromoo hin barbaannu mootummaa sabaaf sablammootaa barbaannu Oromiyaa irratti Oromoon hin bulchu kanaan egaan keenya jiran Itoophiyaa irratti immoo saboota biyyattii sanii 76 akka fedhatan isaanii wajjin haqa walii eeyne በአማርኛ ላድርገው ለብሔር ብሔረሰቦች እኛ በኢትዮጵያ ላይ የኦሮሞ መንግስት አንፈልግም እኛ የምንፈልገው በኦሮሚያ ላይ የኦሮሞ ህዝብ ራሱ ያስተዳድር በክልሎች ላይ ህዝቦች በመረጡት መንግስት ይተዳደሩ ኢትዮጵያ ላይ ግን የኢትዮጵያ ህዝቦች መንግስት እንዲመሰረት እንፈልጋለን ብሔር ብሔረሰቦችን የሚወክል የሀገሪቷን ህዝቦችና ግለሰቦች በምርጫ የሚያስቀምጡት መንግስት ነው የኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ እንዲጫንማ አይፈልግም እኛ ኢትዮጵያን የመግዛት ትግል ያካሂድ ራሳችን በራሳችን ማስተዳደር ኢትዮጵያን ሀገራችን ደግሞ ከሌላው ህዝብ ጋር የማስተዳደር ትግል ነው ያካሂድ ይሄ አሁን ያለው የዱርዬዎችና የቦዘኔዎች ስብስብ የኦሮሞ መንግስት በምንም መለኪያ በችሎታ በፍላጎትም በአቋምም በአመለካከትም ኦሮሞን ሊወክሉ አይችሉም ኮኒ ቤከሙ አይችሉም ከዚህ ሞቱማ ኦሮሞ ነው ሞቱም ተቆጣ ሞቱማ ኦሮሞ ተከረምቱ ኦሮሚያ ረተውታቴ ሞቱማ ኦሮሞን ፊለን ተደንታ ኦሮሞ ተቀመጪ ተደርጋ ኦሮሚያ ተደርጋ ኢትዮጵያ ደግሞ ሞቱማ ሰባሰበሞታ ነው ፕሮፌሰር መረራ ዋጆ ሁሉም እንደቁመቱ ነው አከዳቢሳት akka gumaatisaatti akka bal'inasaatti mootummaa keessatti ifa argu jaaruu akka barbaannu jechuudha. Qabsoon nagaa itti naman. Qabsoon nagaa taasisuu dhugeessu qabsoo Oromoodhaa bara 2000 keessa 90 irraa kaasee dhoqqee keessa seente qabne ittiin deemne qabsoo nagaa gammalee ni galan. Kana jechuun garuu qabsoo hidhannoo magaggeeffama qabsoo hidhannoo is a part of life yoga keessa jiru. Qabsoo nagaa malee kabiraan ta'uu isin warri bosanii kan qawwee lama kaa'adhaa gara yoo inni namni nama dhagahu jiru. So I'm not naive. Qabsoo hidhannoo xiixaatu deemaa jira yoga keessatti. So I recognize qabsoo hidhannoo biisanii deemaa jira. Qabsoo hidhannoo kun faaktika dhiibbaa uumaa deemuu jira. Kanaaf qabsoon nagaa amma moonu sirna abbaa irree ta'uu dadhabee abbaa darree ta'e sirna darree ta'e sirni abbaa biyya maqabu isa anokrasii sirna darree ta'e sirna abbaa irree ta'e sirna darree ifis biyya fudhatee kufaa jiru kana bakka itti godhu humnoonni dhiibamanii qabsoo hidhannootti seenan qawwee kaasan kun gama dirree siyaasaatti haalli gaafii siyaasaa isaanii deebi'ee gama dirree siyaasaatti qabsoo nagaatti haala deebi'an haala mijeessu jechuudha. Tarsiimo haaraa keessatti Jadi tu kami nak. Wang kerana fundura dalagamu, wang agama hasil rawan tu fokus di gaul lagi. Tarsiimo haaraa kami na. Tarsiimo haaraa kaya mu kaduri rakada lagi ni kamas dalagu dana. Ubada Oromoon, Ethiopian, Gambia, Afrika, Addunyan, kola bapak sendiri durati amma adat. Karena tarsiimo nu bapak kisah tu tohtan, di bapak haala qabatama ummata keenya haala qabatama sirnichaa akkasumas haala qabatama naannoo keenya addunyaa kan jiddu galeessa godhate ta'uudha qaba sanirratti itti qophoofnee deemaa jirra sodatuu siyyaachisni gama OMN kan gaafataniif ammaalitti namana ayin result oriented jaarmayni biizinasiin tokko yoo jiraate tirfiyoon buusin numa kasaa OMN itti taarree jaarree hojii guddaa dalagee shoora guddaa taphate. Sanboota warri keessa jalqabatu turre keessaa baane ni kennine. Egaa keessaa baanes gorsaanis waan hundaanis ni yaalle. Maal yoo aadaa galaa ture doolaara tokko yoo kennitan tajaajila doolaara kudhanii ni kenninaa. So kana warra boortii gaafadha. Robooti gaafadha
maaltu ta'ee akkamitti akka ta'e nusan gaafanna. Gama keenyaan isaa wajjin mari'anna. Yoo kasirraa'uu danda'an taate ni gargaarra yoo kasirraa'uu danda'an taate. It's a new era. Media landscape jijjiiramee jira. Barri satellite TV kun jijjiiramee amma inni nama meeqaatu niwusii keessatti TikTok irraa immoo seenan irraa argattan, Twitter irraa immoo seenan irraa argattan. So we have to mobilize, we have to change, we have to adapt to change. Kanuma wal qabatee rakkooleen bakkoota adda addaatti diiyaasporaa eegaluuf argaa jiru kun jaarmaaleen hawaasaa laaffachuudha. Amma ka tokko kawaa inni sol fakkaata. Jaarmaaleen hawaasaa jabaachuun barbaachisaadha. Tokkoffaa ijoolluma keessa jirtu kanaafuu qaruudha. Hawaasni keessatti du'aa jiru akka waliin jiraatu jaarmaaleen hawaasaa jabaachuun barbaachisaadha. Gorsa kan qabu kan mana yeroo kennaa ture. Warri hawaasa hoogganuudhaaf filatamtan waada eegaltan dalagaa halkanii guyyaa dalagaa uummata tajaajilaa. Yoo immoo biizii taatan dhukkubsattan biyyatti waa shakkalachuu eegaltan gadhiisa qabdanii rafina shofeerri marii qabatee rafuu hin qabu. Uummanni yoo hordofa kan hojjedha kun maal hojjetanii jaan yoo ilamee baatii jaatti homaa bu'aan buufne laafata akka deemu taate wal gayaati irraa lafa kaaya nama biraa keessatti ijoollee biyya kana aadaa beektu afaan beektu daa'imman ta'a ijoollee baay'eetu hin jala guddate akkasii guddate. Kanaaf namoota akkasii fida. Jaarmeen hawaasaa isin jaartan immoo ka qabalee biyya teenyaaf akka osoo hin ta'in ka kaawuntii biyya kanaa ta'e sarbiis horreen takka uummata kan tajaajilu ta'uu danda'u qaba. Kanarratti hojjetaan isin jaa waa'ee taa'eetiin kakkaaftan taa'ee qofaa miti. Namoonni baay'een irra ilaalina. Namoonni baay'een dhugumatti jijjiirama dhufe kun Oromoodha jarri kuni. Gurbaan kunis Oromoodha. Dongora fedhes yoo qabaate laafina qabeessa yoo qabaate gorsinee gargaarree tumsinee cimsuu fi qabne itti amanee deema. Lammaarraa eegalte taa'een baate haala kanaaleen coobaatii boodarra qajeelaa hundi isaanii jiinulli yaadan bara. Jarroonni kuni sabboontota warra jiruu isaanii qabsoo keessa ture. Warra yeroo dheeraa hidhamaa rakkataa ture. Yeroo nun mormaa turanitti waan nuti agarre nagarre. Saba ganuudhaaf saba jibbuudhaaf osoo hin ta'in waan nu agarre argaan ture. Itti siqanii tuttuqanii gorsanii kuntuutanii hasaasanii dadhabanii akka taa'eetti hin jiru. Kuuccal jiru. Abiyyi murri naannoo sanii nama qabsoo keessa guyyaa tokko bulee jibbaaf sodaa hamaa qaba. Look what they did. Warra abaa'oo keessaa bahee isaan keessattuu nama xiqqashoo abaa'oo wal tuqata. Phobia qabuuf nama qabsoo keessa ture. There is a psychological reason for this. Akkaataa uumama jaarmaa saniitiin jedhu wal qabatee jechuudha. Kanaaf namoonni keenya kanallee qabsoo keessa turan sirna kana tumsaa turanii gaafaas deebi'ee fudhachuudha qabu. Garuu immoo har'as eega badii kana hunda arganii eenyu caala isin caalas na caalas warra sirna isa keessa jirutu yakka uummata keenya irratti dalagamaa jiru beeku. Yakka kana osoo arganii gadi ba'anii yakka kana diffeenni godhu mimmiidhagsu warri ammallee yaalaa jiru ofitti kaanuu qabu. Yoo ammallee abdiin kutin reeffaanaa sagal garagalchan jedhaniini yoo sagaltamii sagal garagalchuu barbaadan gara haa galchani. Garuu nutti as garagalanii turkaasuu dhiisuu danda'uu qaban jechuudha. Kun dhaamsaanii warroota akkasiitiin qabu. Reedhaa baatee abii guddinni haa jiru maal haa baasu dama raasu waggaa lamaa ol sirriitti olumate. Erga ni dhaabee booda walalkuun bu'aan qabu. Garuu karaa namoota jidduu jiraniiti isaanis qondaalota jiraniitis qondaalota isaa hedduun argaa ture. Dhugumatti maal lafa fakkaataa ture lolli sun lolli hamaan Oromiyaa
Tigraay ta'e sun haalli addunyaa sun hundi ni jijjiirase. Namni kun tarii gaafa aangoo qabatu san dargaggummaa muuxannoo dhabuurraa I thought he would evolve. Hammaatee ta'e. Uggota lamaan darbe kanatti yaala. He has increasingly deteriorated. Kanaaf ana qofa yoo namni tokko mootummaa keessa namni tokko namni amma isa marsee jiru ministeerri jeneraal kunuuti yookiin sodaatee ilmaan fi bulchachuudhaaf achi ta'a yookiin immoo maaltu namni akka fedhanii haa godhu Israa'el fayyadama jedhee ta'a malee namni tokko waan kana geeddaa sun jiru. He is all by himself on his own island. Kanaaf nama akkasii wajjin yeroo isaa sun jabinni isaa maal yoo jette waa diigu. Waraana diige, paartii diige, dinagdee biyyattii diige, amma immoo mana hiyyeessaa diigu jiru. Nama taankii keessa taa'ee galchoo babarree Kaalifoorniyaa kana fakkaate ka taankii keessa makiinaan deemaa oolu tokko saniin jaayilama jettaniin naga keessa I have never seen anybody as distracted as this guy. One do as it's a to gana maketa nama sedrana phone ke uga it's just painful, you know. It's painful. Actually, I'm so ashamed. When you talk about this, you do but don't know. Olan umanya dunia ko gani kung gaga mo. Kundi malda. Esuma kana kita. What's wrong with it? Namno ka ba pure? Party kaisa. Namno ka ba ka dahil makina rakay din. This is not statesmanship. Biya gaga ama guddo abduta kana hadisi. Biya doktor bamja kana owayu uso ongora tese. Taba daima taba jolle amene gurgura. Kun murratti. You know, he is our image. Rabbi Jah. Namni oga isa muarga barsi arga Rabbi Jah. Oga isa argu. Oga ina ka jolle taba argu. You know, historically we do for them. Never be anything. We do for them. Gama ke rosa. Ida ambo ti. Apne dekha mein mujhe acha to. What is going to take? Enough, there is no point wasting time. I don't think he will ever grow. Ako makatanda jedo ay kaisa yon na rin kanila. Harap bibli. Kanama ko, I don't think he will change. Yati se resumo, se ka se resumo, di mo kaya tani. Yon persentin tak kasi raura, cara nirati. Cara sul banar. Karena lembaga sirna kajiru, sirna diigu tinamadu, sirna kanani saati sirna oyyaale diigu namanne, sirna diigani jaaru it's not easy. Keessattuu haala amma biyyi buututte kana keessatti callee citte taatu. Kanaaf bishaan hanga dhangala'e dhiisanii hanga keessa ol qabuun barbaachisaadha. Warreen naannoo sirna san keessa jiran ifis biyyas baraaruudhaaf Fala bidu kamu. Karena kamu tehnya jual dan ngul, sudah yalin. Karena ibit dia jelasin na, hilang no lama kamu kekabatan ngul. Takka ihipi orang, takka ihipu mulai itu. Karena akan fakar itu karena saja aku masih ingat. Namun jika kali orang deh, karena dia, orang anu saja dan lalani rumah tertentu, dia warna Olingara to kunde muye I prefer the second ka why is it service that bade dikita because civil servant dina fakar gurman ga jero branga kun naga pati civil service taka hujjata mutumma hajatu kun blown is a nuts and bolts of government mutumma ka demun is not the political appointee Perbaisa, strategic leadership is a political appointment, ministerial commissioner, Kalakila. Kanojiti, he were Buloni, Goman,
zayitiin makiinaadhaan biirokiraasii siviil sarvisii biyyoota guddatan biyyoonni eegaa kun warra lixaa caalaa saffisaan waliin hojjetaniif aadaa durii irraa qaban konfiishalizimii irraa kakaasan meritokiraasii chaayinaan waggaa tokko 2 oliif hojii mootummaa seeruudhaaf qormaataan seenanii promooshin argachuudhaaf qormaataan seenanii Lee Kuan Yew kan biyyatti bara dhufanii fudhatan hojiitti ramadamuudhaafis hojiidhaan ol ba'uudhaafis dandeettii barnoota qofa osoo hin ta'in dandeettii raawwachiisu wanti wayyaaneen nu miite keessaa tokko kan hojjetu kan eeguuti Allah jara obbidoo kan hoggaa nu keessaa baasan ummata keessa deemaniiti warra barnoota qofa warra hawaasan tufame warra hawaasan jibbame fi hawaasa jibbu that was incompetent nu keessa ilaalaniiti qaranii ol baasan namoota kana warra isaan ol baasan is a fact gara kana guututti keessaa ta'uu dandeenya garuu then for the next generation of governments akka Itoophiyaattis akka Oromiyaattis meritocracy merit-based recruitment merit-based promotion has to be our guiding principle saniyoon godhin sirni bulchiinsaa namoota dandeettii ogummaaf naamusa qaban guutamuu baannaan corruption dabalataa deema government inefficiency corruption fida rakkoo xaxamaa biyyoota baay'ee laaffisaa deemu bara waan bituuf kana irratti deemna ta'ummaan yeroo ilmaan ooluu ilmaan sadii qaba tokko Oromoo hin beekanii tokko qeerroo jamaa tokko qabsoodha itti dabalee hojjetan immoo warra garaatu hedduu galatoomaa hedduun isin jaaladha isus fan mata gaarii mata arjaa mata naamusa qabu amiin tofii keessa okkatu jira warra waan kana qindeesseef dhugaa hedduu galatoomaa sagantaa bareedaa ture laala yeroo hunda maaliin jaa magaalaa waliin dulloomudhumaa waggaa waggaan akkana qopheessine yeroo hunda waanii walgahii tokko namni keessaa dhufu namni kuma 5 namni dhufe sun irraa gammadee deemuu danda'u walgahii Oromootiin dhaqee tanti walitti wacan disorganized ta'e babbade kabaja caayi tokko wajee hamileen isaanii bu'aa deebi'ee dhufe kana waltajjii tokko waggaa qopheessan akka irraa kanatti galma bareedaa qabatanii sound system bareedaa qabatanii security isaa cimsatanii nama kabajaan gammachuudhaan tajaajilanii keessummeessanii yoo gagaltan hawaasni keessanii cimu hawaasni keessanii boonu boru waltajjii dhimma biraatti yoo yaaddan service this is leadership jechuun liqaambar jechuun Selalu alat apa kerja bukan leadership is service. Service umat durusani kali gammachu fedi satisfaction umat akan akan client dilalu kan. Akan ufin akan business leader itu akan CEO akan manager dilalu tadi. Umat akan client itu dilalu kan. Client itu kulve bukan orang kebantan. Mesh toko pak quality mesha sekarang itu gari itu dilalu kan. Oke itu putar fulai ibadah, kesum mesri, apa dukaan orang itu. Kasih nanti nuhai mesha itu toko pak berita tu. Consistency, buaya berlalu fusul berkata tu. Fula berita kan, gak masih kau mesum mesri, dia itu mana? Amin ini garis saya kawan kerja pestan, berita. Sebab tu aja ni cara kau mana? Kopi ada apa? Asih share, asih aktivis dia. Asing chairman community, karena akhirnya masjid presiden akaras hawas akaras di facto presiden na pagkata amat ang ekan arga ya kan itu infurta tu lijin cira hebatu gare hunima itu galtoma awas sih kan umat untuk tim kerana sirteri sawun nis untuk kesaru toko rodo pakai sini